Jaallatamaa koo Roomeen boqonnaan 8 lakkoofsi 1-2 maal akka jedhu beektaa? Egaa amma firdiin warra Kiristoos Iyyesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamuu tokkollee hin jiru ergee booddee lakkoofsi 2 seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Iyyesuus nama jiraachisu seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Iyyesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Egaa nuti seera jala hin jirru gaafa jennu already kun dogongora nuyi miti kan jedhe wangeelatu jedha. Seera jala hin jirru gaafa jennu seera dhalummaa jajjabeessina jechuu miti. Akka feetummaa jajjabeessina jechuu miti. Abadan wangeelli kana nun deeggaru. Seera jalaa yoo baaneyyuu seera biraa jala immoo jirra kan namatti tolu. Seera cubbuu isa du'atti nama geessuu jedhan isa kam? Isa karaa Musee kenname sana. Seera cubbuu isa du'atti nama geessu jedhan. Seerri immoo karaa Kiristoos Iyyesuus dhufe kun immoo seera maalii jedhama? Seera hafuuraa isa nama jiraachisu. Seera hafuuraa isa nama jiraachisu. Seerichi inni lammaffaan karaa Kiristoos kenname kun seericha du'atti nama geessu miti. Seera cubbuu miti. Seera jireenyaati. Seera hafuuraati. Isa maal nama godhu? Isa karaa Kiristoos Iyyesuus nama jiraachisuudha. Asuma lakkoofsa tokkotti yoonan isin deebisu Roomeen 8. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Iyyesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamuu tokkollee hin jiru jechuu maal jechuudha? Seerri kaleessa nuuf kennamee ture akka eegnuuf jechuudha. Seericha sana irra daddarbuu keenyaan maal jala turre? Firdii jala turre. Har'a garuu Kiristoos ofiisaa seericha isa nuti raawwachuu dadhabne sana seericha isa waggoota dheeraadhaaf ba'aa ta'ee nu dadhabsiisaa ture sana isa mataa keenya ol isa ga'umsa keenya ol isa humna keenya ol ta'e sana raawwachuudhaan anaaf isin firdii jala maal godheera? Baaseera jechuudha. Kanaaf egaa amma firdiin warra Kiristoos Iyyesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu hin jiru kan jedhame nuti dandeenye waan seera eegneef miti. Nuti ciccimoo waan taaneef miti. Seerichuma akka nuti eegnuuf nuuf kenname sana nu raawwachuu waan hin dandeenyeef eenyutu nuuf raawwate? Kiristoos ofiisaa nuuf raawwate anaaf isiniin birmaduu baase. Kuni dhugaa hin haalamneedha.